بلا وي ورما كسيدة دمني أبو أصلي سايدا دولار اللي بشان كان جت تكوني إذا يعني أنت بريتو كله أكتر إياه ترى وين وسك رايا كينيا زري ودا جو كوساتي كالي نسا لمان نجلا إنه جتو سافي قالي ولتي أبا جرا يو سيتا في سين ولي أوتو سنتي رايا سيسي سمي أنيم بافي إساني ده قالوا درو تشيك أقولوا تشيك قولوا إلا لا بيكم إلا اليوم sorry to thank you for your subscription sorry أخي كده بيسي دي أركيسي إسانوما مثلا أيه أنيم باقول أيه استاذ كأنه ما يثير all day بتارجت كومنتي بروح كذا يوني ده يسورتي كان ينجو في استاذ رايا لا كوفته تكونوا بريسا لا كوفته تكونوا بريسا أو سيران تكونوا إيكا تكونوا بدأ كاشا بي كان برافا يدنا إيه أصلي مباركي كم هي رمضان قالت كاليسا لما تكتيكو فترة تقال شيء جلني إنجرو مو دسر جفتار بسيطكو دسر مو مالي نقول توكو بريثا مي شوفي بني ما أستاذ أما نقول توكو بريثا دا قصي شوفير قصي يوكا جرائد إنجلا قوتي نقول توكو بريثا بريثا كذي نركو أكاونت نثاني رأيه جمال جرام أستاذ رأيه فرا أبديكم أي أبصر نولد إبنة قال اتيكا رافين سوراد اتيكا فيلي سيركت يوكين تكو ريس سيار كيسو اتيكا أستاذ رأيه نيفا ما وجه لكوستا كتو كوراني ديبيانو بريسا أستاذ بريسا جرومي دكتور تورغان جرومي كومنتي بايدر فكذا كنو رأيه كنو جرا لا ما فكينا في تكو كجرو يو لبرات كنو لا بريسا أرجيرام أرجير إتو نسا بريسو تو أرجير تنير أرجير ويلكم تنير أيه مسألة الليبة وسنجارلن سكالين كنا كاما سليت لكام جور كم جرت نقارا فيما بقى جراتني بقى ولدت كبام تاني في سي وما ولدت كبام مفرد ولدت كبام تاني وما ولدت كبام تاني وستي أونلاين أرجين توري أنا بيجي كيسان جروتي كوسي ميلان ديري فد dari wanjechoni ga kuma isin beeytanu orientationii wanta isinii kennu jira irratti hin fakkaatu zariiwwan jireenya mataa isaa jiraatee hin beeku amma wajjin jiraanne 87 kana ga 9 kana wajjumaan jiraanne natti fakkaata takkaa jireenya jiraatee hin beeku jireenyuma jiraatee nama hin beeyne yeroo fayyaa qabus jireenya mataa isaa jiraatee hin beeku anatu isa beeka namaas keessa jiru hundarra yoo hin jedhe mamiin qabu hundarra anatu beeka jechuu yoo hin jedhe rakkoo qabaatu natti fakkaatu yoo namni narra beeku jiraate amma gaafa haadha manaa sana fuudhutti haadha manaasii amma wajjin hin jiru kana fuudhutti yoo sana booda beekti malee achi duraanumatti isa beeka jechuu nan danda'a. Wanni isin beekuu qabdanu ijoollee namichi kun takkaa ofiif jiraatee hin beeku jireenya mataa isaa jiraatee hin beeku silaa utuu akka qabaatee bakka qabaatee namni isa wal'aanu ganda biraati. Maal isinii tokko walliftuu goojjamee moo walliftuu tokko maqaa isiillee dhahu karaa South Africaatti dhayitee duute gaashee Alaamuddin maallaqaan isaanitti dhangalaasanii akkuma isin beeytanu
inni akkasii nama hin amachiisu waa'ee keenya irratti maaliif jennaan gaafa uummanni keenya naannoo adda addaatii buqqa'u nuti nama miliyoona tokkoof 700 nurkatti rakkate warri qoshaashaa naannoo qosheen itti gatamu sana qoshaashaan itti garagale immoo nama 150 nama 150f miliyoona 40 fi immoo 100 meeqatu walitti qabame isa keenyaatiif immoo teeleewwan lakkoofsatti cufate nutti eega cufame addaa miti jechuun maaf hin jedhe malee waa biraatiif miti keenya cufaa jira galmeen ol hin baafamne jechuuf gaafa galmeen keenya ol ba'ee haasofne jechuudhumaaf malee namni Zarihuuniin wallaanuu qabu akka ta'abii isaatti akka laffaatii isaatti akka gumaacha isaatti akka agartee ofii jiraachuu dhabuu isaatti Zarihuuniin ani mataa kootti 81 dhumarraa jalqabeeti kan inni isa beeku gaafa inni raas tiyaatirii hojjetu gaafa sana keessatti Zarihuuni yaa bishaan bira jira bayya keenya iyyuu nu waraabbachuu didee inni ilkaaniin nuuf firaa kan garaan nurraa fagoo nutu beekkachuu didee ijoollee banneen rakaa gurrabbaa gannee rakaa akeekkatee dubbachuuf mee ilma namaa laalaa seera dabe qajeelchuuf mee jaarsa bulee laalaa ilaaf ilaamee beekaa bara baay'ee dabarse seenaa dhalootaa beekaa anaan kan of na barsiise jechuu keessaa gumaata tokko keessaa tokko jechuun nan danda'a. Namni yoo of hin argatin of beeka jechuun danda'amu bar. Nama immoo namatu agarsiisa ati kasa kanaa miti isa kana jedhee. Namni namaan nama arga, namni namaan of arga, namni namaan lafa arga, namni namaan of bara, namni namaan waa ofii bara, inni kun kootii miti namni namaan bara. Of na barsiisuu keessatti karaan inni keessa dabarfatee dhufe karaa fagoodha. Karaan inni keessa dabarfatee dhufe namoota isaaf barreessan wajjin abaluu jechuu hin barbaadu. Namoota akka gariin gatii lubbuudhaan jiranuuf jecha arras waan itti yaadamu hin beeku fannan qusadha. Zarihuuni gaafa sanas uffatanni uffatee ani isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa na beekaa nama kana hundarra na beekaa. Isa barbaacharraas tiyaatirii dhaqa ture raas tiyaatirii 81 dhumarratti toora 82 jalqabarratti yeroo inni beenu gurbaa jechuu wallisu sana raas tiyaatirii keessa haala kamiin dhufaa afaan Oromoo qabatee qophaasaa dagatamaan lagatamaan baqatamaan haala kamiittiin dhufaa yoo jettanii isumarraa dhaga'uu dandeessitoonni lubbuudhaan jiru yoo inni haasa'uu danda'e. Yoo kanaachi immoo akkuma irratti dhiisuuf bareedaadha. Akka waanan kophaa kan koo laaluuti jechuudha. Akka waanan kophaa kan koo isa barbaacha dhaquuti jechuudha. Yeroo sana keessa raas tiyaatiriitti isin kun dhalattanii illee natti hin fakkaatu. Yoo dhalattanis immoo as geessanii nama of baru taatan natti hin fakkaatu keenya umriin xiqqishoo illee bubbullee. Jennaani achirratti ilfinesh utuuti keen jiraate re'ee bineensi nyaatu utuu gamtaan jiraate walii galteen jiraate. Rooroon nutti hin jabaatu dhaggeeffadhaa barreeffadhaa warri amma nutti jiru kun illee gaafa sana waan lubbuudhaan jiran nutti hin fakkaatu hin dhalanne waan ta'eef dhalatus natti dhalata kan naa dhalatu heddummaachuu baatus kan naa dhalatu numa jiraata waa baay'ee jechuun danda'u waa baay'ee sin dubbadhu ani garuu gama kootiin qarshii 10,000 waanuman qaburraanan gumaachaa fi 10,000 waanaa godhaas yookaanis Zarihuuniif waa godhaa yookaanis raayyaan fakkaata ta'eetu hin ta'in anaa fi anatu of beekaa sanumaa fi Zarihuunii qarshii 10,000 Sufiyaanis kunoo na bira jira qarshii 10,000 gumaachee jira walitti qarshii 20,000 akkaawuntii keessan irratti isinii galchina keessaniin jedhu silaallee keenya jechuun nama raraa natu sin bira hin jirreef hanqaanfadhe mad keenya yoo hin jedhe nama rara ture ammoo waan inni keessa dabarfate Zarihuunii fi manguddoon keenya naannoo Tuulamaa kan amma naannoo bakka mamaraatuunitti hidhamu kanatti dhalatanii kan Ameerikaanitti ani argadhe tokko manguddoo seenaa tokko eda'oo boru maaloo warri Finfinnee wallaaltan asumaan ergaa koon dabarfadhaa warri Finfinneen isiniin galin warri Tuulamni maal akkasiin taate isiniin galin warri dhukkuba Tuulamaa dhukkubsachuu wallaaltan eda'oo boruurraa baradhaa maaloo irraa achirraa haasa'ee du'e eda'oo boruu waan warri moo naannoo biyya Ameerikaanii jiraattan waan eda'oo boruu walitti qabee addunyaa kanarraa galee maaloo walitti nuu qabaa nu maxxansaa isinii jechuun amaanaadha ammadha yoo maxxansuu hin dandeenye moo nuun hin maxxanfannaa
waan keenya hawaasaaf dhiisuudhaaf sabaaf dhiisuudhaaf waan keenya nuuni baxxanfanna yoo isiniif mirgaa immoo waan eda'oo boruu walitti qabee duniyaa kanarraa gale walitti qabee utuu hawaasa isaatii fi gadi hin dhiisin addunyaa kanarraa gale an dhugumatti isinitti himuudhaa fi eda'oo boruu hamma kanatti hin dhaban seene akkanumatti wal dhabnammoo utuu waliin argatin utuu walirraa waan hin dabarfatin utuu walirraa waan guduunfatin utuu walirraa kanaaf sana jennee ilaameefee jennee yaada buufnee waliin jijjiirratin addunyaa kanarraa galuu deemna akkuma abbaan namni hundinuu galaa jiru kanatti jechuudha.